Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14 mee namni tokko sagalee ol kaasee naaf dubbisu. Boqonnaa 5 lakkoofsa 14. Mee dubbisi. Ilaa dhaggeeffadhaa. Ergasii Yesuus namicha fayye sanaa mana qulqullummaatti argate. Ilaa hamma fayyiteettaa kan kana irra caalu akkasitti hin dhumnetti si'achi deebitee maa hin hojjetin? Cubbuu hin hojjetin. Mee amorra naa deebi'ate moo sagalee kee ol kaasi. Inasti sina ebbis mee duukaa jedhame ergasii Yesuus jedhame. Namicha maal ta'e? Isa naafate, isa jaam, isa duude, isa maal ta'e? Eessatti argate? Mana qulqullummaatti argate. Ilaa dhaggeeffadha. Kunoo hamma fayyiteetta. Dura fayyitee turte hamma booda kan kana caalu akkasitti hin dhumnetti lamuu lammataa deebitee maal hin godhin? Cubbuu hin godhini. Harka walitti tumaa dabaati. Ilaa mata duree kana sitti ba. Ilaa ergaa kana sitti ba. Jireenyi kee hidhaa kee kan jiru. Dhukkuba seexanaan adeemamaa kan jirtu. Dhukkuba cubbuun adeemamaa kan jirtu. Isa dhumaa hiikamta. Namina du'ee yaabee jari yaabee. Lafaa kai isa dhumaanii kama jari bannaat. Jari dabaleetesh. Taadee beati. Dhugaa wangeela san lallabuutan. Qayyabadheen dhumne laa kun asoottan bane. Asoottan bane. Originaalii ergaan kun. Harka kee halkabe. Dookimentii kee hidhame isa dhumaanii ka. Tajaajila kee hidhame isa dhumaanii ka. Eeyyee. Waa'ee namticha fayyee mana qulqullummaa keessatti argame kana lallaba isaa duruu dhaga'aa turtan. Mee waan akka nageenya sitti maal? Dubbisa isaa tiksiisaa duruu dubbifachaa turte beekta. Waa'ee namticha waggaa 38 laga bishaan beeta saataa ciisee waa'ee namticha jittu burii lakkoofsisee lallaba keet tiksii keet bultook yeroo hundumaa beektu. Isin harkaa waan badeen qabu. Dubbiin kun dubbii nama keenyaaf dubbatame natti fakkaata. Dubbiin kun lallabni kun lallaba hamanaa ammaatiif barreeffame natti fakkaata. Keessattuu jechuu qotim. Wanti nuuf hin barroomne hin jiru. Garuu kiisinni gaafna hin yaadan. Namichi kun ijoollummaa isaatti laga sana dhaqee laga ciisee carraa eeggata. Siree fudhatee dhaqe shadda gaatraaliyaa baay'ee. Laga ciisee carraa koo jedha. Amma daftee monkeetti qaxxaqa waa'ee namtichatti mankee madafee sitti ni bu'an. Mana teessee yaa carraa koo jaa kan jirtu. Siree dhukkubaarra ciifte. Siree abdii kutannaarra ciifte. Siree kisaarra ciifte. Yaa carraa koo. Yaa milkaa'ina koo. Yaa fayyina koo jaa kan jirtu hinqa. Yaa Waaqayyoo maalin godhan? Kenna harka kee. Isa dhumaa hojiin kee hiikama. Hin dhageenye jedhu. Ameen jedhi hin dhageenye ta'an. Akkeene ijoollummaa isaatti laga dhukkubaa bu'e. Kan keenya natti fakkaata. Umurii keenya kaanne erga dhalanne lafti nu itti gatamne laga dhukkubaati. Laga abaarsaa. Laga kisaara. Darbatee abbaan kee otuu yaaluu laga kisaaraa keetti si dhiisee bahe. Haati kee otuu yaaltu laga dhukkubaa fi isa darratti jirtu kana sitti kennanii akaakilee kee abaabileen kee du'an. Achuma ciiftee yaa carraa koo ittatis. Abbaan kee otuu fiiguu otuu jooruu yoomnaa darbatu jedhu
የጨራኮ ድሩሶከ ሲትነ በርሰ የጨራኮ ገነመ ጪፍቴ ከራራ ዲምቴ የጨራኮ ቻደምታ ዮይና መንተታ ሰዱማይ ከምቴባት ኢምማን ከራ በሪ የጨራኮ ከንጀተ ገነመ ከነ ሰዱማሲ ከራ የጨራኮ አክት ጨራን ደመ ከና ጉባቴ ነምኒ ብራን ፈየባ ለደከፈ ጨራንም ትቸ ከና ከንጉበ ወዮ ከንሰይቺሲሴ ቶርቤ ለመዱ ዱፈኒዮቱን ጪሲኒ ከመኒበው ወረ ወጋ ተቆ ፈየባ ወረ ጂዮታ ፈየባ ወረ ጉዮታ ፈየባ ኢኒ ወጋ ሶደሚ ሰደት ቱሬ አባን በርባድ ጓደኛንከ ሲሮ ሚልካይ በገረቅ ሪያንከ ሲሮ ሚልካይ በገረቅ ሲዱሬ ሩንተ በገረቅ ሲሮ ጋላበተ በገረቅ ሲዱራ ባቀበኛተ በገረቅ ኢሰዱማ አከሳ ሚልካኒ ቶቱንታን ኢሳ ሲራክሳ ቱሬ ሰስቀባ ቱሬ ኢሳ ሲዳ ቱሬ ኢሳ ሲኛቻ ቱሬ humna godate fuute baat abet bimbe ko bebidde way dufe sabakana to firat arganjiru ibidda matana marra babaw ibidda kisara dew ibidda dukuma dew ibidda wanjo tawsu ibidda ye matana makura firat matana makura firat baba be himba marra matana makura firat ay baba Mali Charranke fuda mera gana makana Matana mara tay boba Ila kuna to korabo bara si jula Ya charrako namedla Lega ture Achi ture Iddo to kotaga faturt Maqaatin nami takkasu waamde waamamtu barranda jalatti gaafasi beekunan gurbaasa barranda jalaan karesinye intala gaa'ilan qabanne yoo taate gaa'illi kee cufaa yoo ta'e intala ishee gaa'ilan qabne ishee manatti hafte siin jedhu gurbaasa hojjetee digirii baate balballa jimbaramneef taate yoo teesse hojii dhabaa siin jedhu akkannaan jedhe mootiin koo inni nadibe akkanaan jedhe ijoollee korra maqaa xuraan kaasa hay maqaa xuraan kaasa jedhe waaqay maqaa xuraan sirraa fuudha jedhe waaqay maqaa xuraan sirraa kaasa zarii kerrana kaasa obbolaa kerrana kaasa tajaajila kerrana kaasa gaa'ila kerrana kaasa hojii kerrana kaasa jedhe waaqay hayya daasakra hadiya Hibao tarahajim Diklat rada habo Hiba sikatra hadenia Jila Rababasya Watu yastu Namichikul Lagatti kanisagate Yeroda fi Namadabula Namadabuta chisagai Lagatti fayyan gaafa dhaqani inni tokko obboleessa isaa fudhatee dhaqa inni tokko durbii isaa fudhatee dhaqa inni tokko goddanyaa isaa fudhatee dhaqa nama waan hin qabneef namtichi kan inni fudhatee laga dhaqe sarara rafan duwwaadha maal qabattoo naqaatte waan irra ciisu duwwaa qaba nama qaba hin qabu fira qaba hin qabu otuun achi ta'a umuriin lakkaa'ame baroonni lakkaaman guyyoonni lakkaaman Guyyaa tokko milkaa'inni nama guyyaa miliyoona mitim milkaa'inni nama guyyaa 1,000 mitim milkaa'inni nama guyyaa 10 mitim milkaa'inni nama tokko daqiiqaadha tu'a ennaan hin qabamtu bar iddoo amma teessu kanaa si kaaseera iddoo amma teessu kanaa si kaaseera haka'u tajaajilli kee haka'u barumsi kee haka'u gaa'illi kee du'aa kee kaaseera ganama kana guyyaa tokko waa'ee isaa yaade waaqayyo gaafa waa'ee keetii yaadu waaqayyo gaafa waa'ee gaa'ila kee yaadu waa'ee maatii kees yaadameera waa'ee miindaa kees yaadameera waa'ee suufii kees yaadameera si'a tokkitti waaqayyo si'a yaadatu si'a tokkitti yaade Hindau waaqayyo namticha duukaa siree lagatti kadhame sana yaadate
tortorte bishaanii nachitti hinnumte lagatti gar tokkotti cabde hinnookte waggaa 38 irra rafe siin qabate Waaqayyo mana kee sirreessa. Siin qabate Waaqayyo maatii kee sirreessa. Siyaadate Waaqayyo maasii abbaa kee sirreessa yee. Siyaadate Waaqayyo zarii abbaa kee sirreessa yee. Siyaadate Waaqayyo mana kee sirreessa yee. Maal akka ta'een beeku iyyina godha. Iyya nama 72 mana kiraa kee teessee kan iyyite nama dhabdee kan iyyite balbal hojii sitti cufamee kan iyyite siin dhufeera jedha Waaqayyo. Dhufee sii sirreessa jedha Waaqayyo. Dhufee sii utuma jedha Waaqayyo. Ila kuno nama baay'ee sirrataa jira. Ila kuno gaa'ila nama baay'ee qajeelaa jira. Ila kuno fayyina nama baay'ee sirrataa jira. Ila kaanii fiigu. Ila humnatutti dhufa. Hajabo radii sabra hadii laglaariyaas. Chamba haduu tepireeniyaas. Guyyaa tokko na ilaala. Guyyaa tokko namichi kun nami konkolaataan keenya guyyaa 8 utuu algarra ciise anni isaa gar tokko du'e achitti qoricha dhugee of keessaa baasa malee waggaa amma kana taa'een eeggatu. Ji'a amma kana taa'een eeggatu. Natti cime deeqa qorichaan tutaa hilimitti godhu. Isheen immoo garaacha waxalte bitte nama baay'ee ko nama garaacha dhukku laala qoricha dhuge baay'een isaa ajjeesuu hidhee garaacha waxale. Waggaa 38 guutuu naa dhufa seedhu eeggata. Naa dhumaa miti naa dhufa. Hamma kana ture naa dhuma nan du'an jedhee naa dhufa. Waggaa meeqa jedhan? Atamma waggaa 4 duwwaadha kan qabamtu. Waggaa 10 duwwaadhaam. Barattee reefu waggaa 2-3 lafa teessam. Tajaajiltee sii mijachuu deemreefu akkaadha Waaqayyo marii gaa'ila keetii tooratti. Marii hojii keetii tooratti. Marii tajaajila kee tooratti. Har'aa jalqabee daandiitti sii deebiseera Waaqayyo. Yesuus tokkodhee laga sana gaafa dhaqu namticha ciisaa ture bira dhaqe. Ilaallan warri torbee 3 galaniiru. Warri ji'a tokko fuuldura galaniiru. Ilaa dhaggeeffadhu. Warri torban ta'e fuuldura galaniiru. Hunduu galeera. Isa nama hin qabneen lagattaaf. Warra nama hin qabneef Yesuustu jira. Isa nama hin qabneef hojii dhamaadha. Biyya kana keessatti namni hojii nama hin qabne hojii hin qabu. Namni birrii hin qabne hojii hin qabu. Nama hin qabdu taanaan hojii qabdu. Bara dhugaan mataan naabate. Bara sobni barcumarra bokkoo kee ta'e. Bara qajeelonni bu'an. Bara warri xuraa'oon kolfaa deeman. Bara namni wangeela dhugaa lallabu caamma tokko geeddarachuu hin dandeenye. Bara inni sobee lallabu veeyitiidhaan deemu. Bara namni raajee sobaatiin paatirooliidhaan ajjabamee deemu. Baratti inni dhugaa qabu laga ol ba'uu dadhabe kee irra akkas jedha Waaqayyo. Isa siree qabadhu siin jedhu miti siree kee fudhu galii jedhu dhufa. Raajii Yesuusiif raajiin nama adda adda. Nuyi siree qabadhu rafienna. Nuyi siree qabadhu enna. Geessaa osii malee enna nuyi. Yesuus siree qabachiisa miti siree fudhu galii jedhe abbe. Ergaa kana sii qaba. Siree dhukkubaa fuutee baata. Siree yumaa fuutee baata. Siree kisaaraa caccabsitee baata. Ol ka'iitii caccabseera jedhi bannaati. Caccabseera jedhi yeteesh. Yesta. Diqqee argitam kana gaafa laga sana dhaqu
maal barbaadda maal akkasii godhu barbaadde be warri kan bishaaniin fayyani isa maqaa qabuun fayyan namtichi immoo maqichumaan fayyite bishaan irratti maqaa waamameen fayyanin jedha warri kaan inni dhiibbaa qaba gaardii qaban zayitii fudhachuuf gaardii qaba bishaanicha lixuuf nama barbaada gaardii malee namni dhiibee si gashu hin jiru gaardii malee amantiin xullufoo kan kee bu'amee amantiidha yesuusin fayyuudha harka isaatiin hiikamuudha oriijinaali zayitiin miti bishaaniin miti ganama kana sayin sagalichaan hin kaatu reefuun dhufa miti kan anna turse laga kana kan na turse nama dhabuudha laga kana kan na nama dhabuudha isiam inni amma dhufe kun isa uduutti odeessa miti dhimma kee dafiyaasaa hatataan baay'isiniiti dafii iddoo dhibee keettimi inni mee akkuma namtichi akkuma keenya see akkuma qannoo faasee akkuma magii faasee akkuma waaqoo faaseeti maqaa waggaa dheeraan addana ture jechuu jalqabe lakki abbaa dhimmaatu dhufee dafiyaasay abbaa dhukkubatti nama fayyisu dhufee dafiyaasay abbaa hidhaa kun dhufee dafiyaasay hinaasofta mata duree kee waggootaatti deebii kenneera mata duree gaa'ila keetti deebii kenneera mata duree tajaajila keetti deebii kenneera innaanne hinaabbe yesuus bira akkas hin jedhani yaa gooftaa ko ati baguma naa dhufte ati waan antee laga kanatti yeroo abbaan dhufu maasa yaasesi godha sila namitti hin jaallattee miti guddaatutti dhufe nama akkasii takka laga sana dhaqee hin beeku bishaan socho'u ciisa bishaanii malee nami guddaan akkasii laga bu'ee hin beeku wayyoo ilaamee nama gassiin buunee gassii bu'e fira gassiin buunee gassii bu'e gooftaa gadin buunee gassii bu'e abbe waaqa gadin buunee gassii bu'e abbe waaqa ulfina soodiisee gassii bu'e abbe inni gassii bu'e sii kayesh gadi bu'e hin dhaqe maataat awwaggaa amma kanarra ciise ilaal kana tortorte sireen iyyuu caccabdee badde waggaa ati siree waggaa 8 irra ciifte narra tureettay waggaa 38 waan tokko irra ta'e ati waggaa 10 hojjette hojii kana naa geeddare waaqayyotti waaqa komattay waggaa 38 waan wal fakkaataa kee ture saayinsii wal fakkaataa nyaata wal fakkaataa bishaan wal fakkaata haalota tokko kee ture harka keessatti ol kaasa isa dhumaa fayyitee baata kaas harka kee wayifan jedhe isa dhumaa hiikamte baata iyyi yeroo torba hiikameen baa jedhi maalosh afur jedhi maalosh shan jedhi maalosh jafa isa dhumaa sii kere maqaa gooftaa Yesuusin akkee kan warra sanaa piroosesii qaba bishaan lixi bay uffata qorfadhu uffata jijjiiradhu summee achumatti rakkina seesii baatte kana baadhuu kayyi kisaara bara dheeraaf irra ciifte kana diige bay fuudhii galii edem maaltaa siree qabadhuu ciisi takkan sii kadhaa yoo dheerate gestaa usii fayyadamee takka yoo dheerate siree fuudhuu galii deemi abe ati wagga guyyaa lama dhukkubsattee ilaa ishee kana baachuu dadhabda waggaa 38 ciiseeti algaa samu kaasa asirra kaatee baatee ga'i humna buddeeniitiin miti humna sagaleetiin ka'i humna buddeeniitiin baate miti namtittiin buddeen nyaattee hin beektu sagaleen muka baachise sagalee kisaara baachise sagalee of dandeessise of dandeessee baatayyee of dandeessee baatayyee kumbali laakiin waan ta'u fedha nama fiigaa ba'u hin beekon humna ittiin umurii isaatiin tuqamee hin beekne tokko tuqamee fiigam
humna takkaatti zarmaanzarin keetu qabeen beenne miilla keetu qabam. Miilla kee miilla bicha godha fura wayi dhufeem. Fiigi si godham. Nama fiiguun beeku, nama humnaan ka'uun beeku, gaa'ilaan ka, tajaajilaan ka, barnootaan ka, dinagdeedhaan ka, ilaa kunoo. Daguutarra bajjaa kilaadiya, urra baaba bashuutarri kaba, jalii matraaboo gadii sabbaariya, hurra katiisa katiya. Jimaatu takii tarragadoo ilaa namoota cubbuu keessanii yaaddooftan afur waaqa cubbuu kennii seeram. Ribababababababash hilimena tuzani ala Roma ya diglarias. Ulara bababashi la rabadia. Remene loraba uzadi ala rabada bash. Eberede lebede la bola la badala bas. Ila be. Urani la posa ni ani ya luda boradi la loraya babo. Emele meradu zati ala daya laba. Alabadas. Darge to gitarra hado. Abo sapila duka tra labacha. Si ay piso. Ukila borana la voce de la rabash. Iya que wakanera la guerra de Jesus. Boy chaga ila gangabdo. Imodi kati boy chaga gangabdo argamera de la wagai. Gobos. Na ilala. Eutis di badan. Ukumsata wagamek sodomi saddet mandara kiyatti gaafar gamu ukumsata wagga sodomi saddet itu laga sire baate de ha isa mosamit isum namtichi kun lagatti beekamu isum namtichi kun hojii akkasirratti beekamu sire baadate deema. Jarri way tokko nami lama kaafi ka kotta bisinum digamme kotta fi ka kottu fi askari buime me muddi qabadati wara dinki fadda mi callu madati ila kanam ticca sire baate deebun ma inni mal takkasi godhe daniti gaafatu kara deemtota waaqayyo waa'ee kee kara deemtota ajaa'ibsiifachiisa waaqayyo warra maqaa kee yaabata ajaa'ibsiifachiisa yoo Mata kasih god, waktu sudah misalnya di cimnya tu lag, eyen mana namticha itu lagan ufener rakas. Gafa macam tu sesifai saja walalta, namtichi sesifai saja mbek, fayu saduat. Oleh boleh aku gortan sih kembarta. Ba, nanti cimera dah. Awan sampai aku nanti cimera. Wash, oleh boleh gortan kafirat bertanya. Wow! Ole bule sasifai safirati bartaya. Enta kasih namti cawain laga do fena fais. In kunun fanne moti sirese. Atamma gafa faitun kunun sidai. Kaletti faita yerome ko hotta yemati. In kunun sine namtittin. Sirerra turte sana dub ko tela fakeseti. Yesus dura mana kulkullu madatte. Wayo. Isa masih tahu biar tinggi bata. Sinaje sama mana sih konen tinggi bata bi. Si kawakai. Sika ya. Dum ko ada sireh gesedi. Mana kul mak. Yesus dia kau tu zaman mana kul mana kenis. Gafar aku. Walda ke afar bala batem titin. Tamri.
namticha sasiree baataa tureetu warra waggaa 20 waldaa kee ture angaftee waldaa dhatte. Akka Yesuus kottu mee hin fayyite miti eeyyenan fayyaa gooftaa ko amma fayyiteetta kan kanarraa akkasitti numneef ma cubbuu lammatan hojjetini kan akka cubbuu nama hidhu hin jiru kan akka cubbuu siree irratti nama hambisu hin jiru kan akka cubbuu kisaaraa kee nama ofu hin jiru kan akka cubbuu tajaajila nama hidhu hin jiru. Hidhaa kana sirraa kuteera, hidhaa kana sirraa kuteera, lafaa kainarraa citeera yeroo sadi dabali sadaffaa isa dhumaa kuteera sirraa.